إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشما ilmaan Oromoo warri carraa lubbuun jiraachuu argattan hundi keessan nageenyi Rabbii bakka jirtan hundaatti isin bira haa jiraatu. Obboleettiin keenya tun maqaan ishii Kamiyaa Xaahir yookaan Aziizaa Xaahir jaamti. Iddoon dhaloota ishii Oromiyaa godina Baalee aanaa Barbaree ganda Haroodu malitti dhalatte. Akkuma nama kamuu hojjedheen if jijjiiree maatii kiyyas jijjiiraa jetteeti imala ishii gara Suudi Arabiyaatti fuula deebite. Maatii ishiitti nagaa dhaammattee guyyaa nagaa wal nu haa agarsiisu jettee gara Suudi Arabiyaa qalabaadhaan yeroo jalqabaatiif imalte. Biyyi ormaa fi haati ormaa keessummummaa nama bulchiti malee umrii nama waliin waan hin jiraanneef haati ormaa itti jabaattee manni ormaa fuula itti micciirran jalaa lubbuu ofii oolfachuuf baafattee akka nama kamuu barraa dalagatti. Barraa jechuun xalabaa jalaa erga baatee jechuudha. Utuma haala kanaan hojjetaa jirtuu baatii yookaan ji'oota muraasa dura dhukkubsattee mana yaalaa dhayite. Manni yaalatis qorannoo erga taasisanii fi booda torbaan tokko keessatti amaliyaa yookaan operaasiyoona yoo hin godhanne dhibeen kan kee ulfaataadha jechuun itti himan. Obboleettiin keenya kunis torbaan san keessatti waan maallaqan arganneef dhibeen ishiidhaa itti caalaa dhufe. Battala dhibeen ishii itti caalaa dhufetti gara mana yaala mootummaa geeffamte. Manni yaalaa mootummaatis qorannoo erga taasisee fi booda dhibeen ishii ulfaataa ta'u itti hime. Erga karaa kanaan abdii kutattee booda manni yaala mootummaa erga ofirraa geggeessee gara biyyaatti galuudhaaf poroosa jalqabde. Poroosasni illee utoo hin milkaa'in hafe. Sababni poroosasa milkaa'uu dhorke keessaa tokko namni xalabaadhaan ishii geeffatee gara Suudi Arabiyaa ishii fide akka ishiin jalaa badde waan hin akeekkachiisiniif poroosasni harkaatti qabame. Harka mootummaatti kennattee mana hidhaa galte. Hatattamaan gara biyyaa akka galtuuf carraaqqii taasifte. Sunilleen osoo hin milkaa'in hafe. Dhukkubbiin mana hidhaa keessatti itti cimaa waan dhufeef mana hidhaa keessatti guyyaa 2 dura boqattee argamte. Obboleettii keenya Aziizan gaafa lubbuun turtetti hiriyaa ishiitii bilbiluun dhaammannoo garaa nama raasu dhaammatte. Torbaan tokko dura hiriyaa ishiitii bilbiluun akkas jette, yaa hiriyaa koo hambara nan ba'u dhibeen natti ulfaatee jira. Amma na dadhabsiisa if wallaalaan jira. Yoon akka carraa lubbuun darbe reeffi kan koo akka biyya galuuf ummata Oromootti naa iyyi. Maatiin kan koo reeffa kan koo harka isaaniitiin awwaalanii akka sabaraniif dhaammannaa kana ummata Oromoo biraan naa gahii jette. San cinaatti immoo abbaa mana kootiitiinis dhiifa manaaf ji'iinii jette dhaammannoo garaa nama raasu dhaammattee gara lafa dhugaatti imalte. Obboleettii keenyaaf Rabbi jannatul firdawsi haa kennuu fi maatii garaa gadditti galeef Rabbi jajjabinaa kennuu fi ulfaadhaa lafa jirtanitti nagaa ta'a.